qormaata biyyoolessaa kan xumura kutaa 12ffaa bara kanaa kennuudhaaf ramadaman sababa walitti bu'iinsa naannichatti uumameen naannoo irraa dhufanitti deebi'uu akka hin dandeenye sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Barsiisota kanneen keessaa tokko barsiisaan eenyummaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan Yuunivarsiitii Injibaaraatti qormaata kennan amma garuu gara bakka dhufanitti deebi'uudhaaf rakkachuu ibsuudhaan haalli keessa jiranis nageenya isaaniif sodaachisaa ta'uu eeranii jiru. Qormaata seensaa Yuunivarsiitii kutaa 12 barsiisonni Gondar Yuunivarsiitii dhufne. Gondar galuu kan qabnootire guyyaa qixaamee fi sanbataa ture. Rakkoo nageenya uumaaf inni jechuu hin dandeenye nuti. Magaallis hundumtuu cufaadha. Daandiin hundumtuu uffanni qilleensa hundumtuu cufaadha. Kan lafa taasifaadha. Itti wayiinsa ture amma nuti Yuunivarsiitiin dursee nu qabne jirra. Mataa himatti nyaata hin arganna bakka hoteelaa jiraannooti. Namoonni immoo nyaata qaban jiraatu. Namoonni immoo iddoo biraa jiraatanii akkuma baay'ee iddoo garaagaraa qaban hoteelota garaagaraa ta'uu qabame. Akka warri nyaatamuun hojjetanii jiraatu. Poosilitiin asii ta'uu maal lama hospitaalaan ni bal'aa wanti gaariin jiru waan jiru. Sagalee dhugaa sasii rasaasa maal wanti dhageessan jiru magaalaa keessatti wanti gadi baanii arguu danda'aa ta'e. Pirezidaantii Yuunivarsiitii Walqixxee Dr. Faaris Daliil sagalee Ameerikaatti akka himanitti torbaan darbe mooraa Yuunivarsiitii Gondar keessatti haleellaa qaamolee hidhatanii raawwatameen barsiisaa Yuunivarsiitii Walqixxee tokko ajjeefamuu ibsuudhaan ammas barsiisonni naannoo Amaaraatti ergaman ammatti achi baasuudhaaf rakkoo ta'us eeraniiru. ያው በአጠቃላይ ካሉበት ቦታ ወጥተው ወደ ለመመለስ ሴፍ እንዳልሆነ ነው። ምንም ሴፍ አይደለም። akka waliigalaatti bakka jiraatanii baanii galuufuu haalli jiru gaarii miti. Nageenya amansiisaas miti. Geejjibnis hin jiru. Sagaleen dhukaasaa bakka bakkaan ni dhaga'ama. Kanaaf yuunivarsiitiinis bakkuma jirtan turaa jechuun akka achuma turruudha kan nuuf hime. Geejjibaan imalaan dhufuu osoo hin taaneyyuu magaaluma keessayyuu asii fachi socho'uu hin dandeenye. Qaamolee dhimmi ilaallatu waliin dubbachaa jirra. Daandiin nagaa ta'e yeroo ba'uu danda'anitti akka ba'an hangasitti bakkuma jiran akka turanidha kan waliin dubbanne. Pirezidaantii Yuunivarsiitii Jimmaa Dr. Jamaal Abbaa Fiixaa odeeffannoo barreeffamaan sagalee Ameerikaaf erganiin Yuunivarsiitii Gondar Dabaarqee fi Dabra-Taabor keessatti barsiisonni 53 ramadamuu isaanii ibsuudhaan haala isaan itti jiran dhiyeenyaan hordofaa jirraa jiran. Haala isaan nagaadhaan gallakkifaman ilaalchises ministeera barnootaa fi tajaajila madaallee fi qormaataa waliin haasa'aa jira jechuudhaan ibsanii jiru. Maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatanii barsiisaan Yuunivarsiitii Injibaaraatti qormaata kennaa turan haalli keessa jiran rakkisaa ta'uu eeruudhaan wanti furmaata jedhame homtuu ammatti wanti nuuf himame hin jiru jechuun daandii danda'ame hundaan nagaan bahuun hawwi isaanii ta'uu ibsanii jiru. Nama shantamaa olii iddoo kana kan jiru bakka tokko akkasuma iddoo biraattis immoo hoteelota garaagaraa jiran waan irra uffamanii jiran yoo xiqqaa ta'e nama dhibba afurii hojiidha kan iddoo kan qabatamee jiru. Kanaafuu walitti dhufeenya nuti qoraadha waan ta'eef warri jiifota biraa irraa daawwallee isaanis uumamumaan qaban. Yuunivarsiitiin Baahir Daar ammoo barsiisonni qormaata qoruudhaaf gara Yuunivarsiitii Baahir Daar dhufan bakka duraan dhufanitti akka nagaan deebi'an ibsee jira. Itti gaafatamaan kominikeeshinii Yuunivarsiitii Baahir Daar obbo Girmaa Ashabbir sagalee Ameerikaatiif akka himanitti barattoonni qormaata dhufan sababa cufamu daandiitiin ba'uu hin dandeenye jechuun ibsaniiru. እኛ ጋር ተማሪዎቹ እዛው ባህር ዳር ከተማ ያሉትን ወዲያው ሸኝተናል። ፈታኞቹ ሙሉ በሙሉ ሸኝተናል። Nu bira barattoonni naannawa magaalaa ta'an qormaata isaanii xumuranii galaniiru. Barsiisonnis akkasuma gara bakka dhufanitti deebi'aniiru. Garuu barattoonni magaalaan alaa dhufanii ba'uu hin dandeenye ammallee yuunivarsiitii keessa jiru. Barattoonni kunneen yuunivarsiitii keessatti tajaajila barbaachisu argachaa jiru. Eegumsis taasifamaafii jira. Dhimma barattoota naannoo isaaniitti deebi'uu hin dandeenye ilaalchisuudhaan biiroo barnootaa naannoo Amaaraarraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasisne hin milkoofne. Haa ta'u malee itti gaafatamaan kominikeeshinii Yuunivarsiitii Baahir Daar obbo Girmaa Ashabbir muddamni amma naannicha mudate humna naannoo ol akka ta'e ibsanii jiru. የአማራ ህዝባዊ ኃይልና የዚህ የመከላከያ እንትን ወደ ፉል ፍሌጅድ ዋር እየተቀየረ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። Ammatti haalli jiru ammaataadha. Walitti bu'iinsi qaamolee hidhatanii fi raayyaa ittisa biyyaa gidduutti deemaa jiru jabaateera. Kanaaf akka dhuunfaa kootti biiroon barnootaa haala amma jiruun waan mijeessaa jedhee namanu. Labsii koomaandii poostii jala jirra. Ammallee ganamarraa kaasee sagaleen meeshaa waraanaa dhaga'amaa jira. Tarii koomaandii poostiin kun haala mijeessuuf danda'a. Garuu biiroon barnootaa mootummaan naannoo humna koolii jedheera waan ta'eef carraan jiru kanaan ala ta'uu danda'a jedhee yaada. Dhimma kana ilaalchisuudhaan ministeera barnootaarraa yaada argachuudhaaf carraaqqiin taasisne har'aaf milkoofne. Haa ta'u malee torbee darbe ministeerri barnootaa Piroofeesar Biraanuu Naggaa ibsa kennaniin barattoonnii fi barsiisonni yuunivarsiitiiwwan naannichaa keessa jiran rakkoon nageenyaa akka isaan hin mudanneef qaama dhimmi ilaallatu waliin hojjechaa akka jiran ibsaniiru. Barattoonni gara 841 ta'an hanna qormaatarraa of eeguuf jecha bara kana yeroo lammaffaadhaaf qormaata kana fudhataniiru. Yeroo qormaanni kun gaggeeffamutti haleellaan namoota qawwee qabaniin mooraa Yuunivarsiitii Gondar 3 irratti raawwatameen barsiisaan tokkoo fi poolisoonni 2 akka ajjeefaman gabaafameera. Walitti bu'iinsa kanaan wal qabatee ministeerri barnootaa Piroofeesar Biraanuu Naggaa barattoonni 16,000 qormaata murtaa'e akka hin fudhanne ibsuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra. Akkuma namoota kumaantamaan lakkaa'aman kabiroo Mohammed Hamdan Mohammed reefu Kordofaan Kaabaa El Obeidii irraa gara Sudaan kibbaa dhufee jira. Erga wal waraansi Sudaan walakkeessa baatee bilaa waraana Sudaanii fi humnootii deeggarsa saffisaa gidduutti jalqabame as cimee akka itti fufeetti akka jiru dubbata.
أنا خلاني لأن أنا بس خايف على نفسي أنا. nageenya kootiif lubbuu kootiif waanan sodaadhe fanas dhufe hiriyoonni koo achitti ajjeefamanii jiru ija kootiin argeera mootummaas ta'e humni deggirsa saffisaa wal waraanaa jiru namoonni hedduun baqachaa kan jiran yoo ta'u warri kaan garuu madaanii kaanis ajjeefamaniiru. Viidiyoon miidiyaa hawaasaa irraa fudhatame akka agarsiisutti namoonni Kordofaan keessatti dhukaasa qaxxaamuraa gaggeeffamurraa innaa dhokotan agarsiisaa jedhameera. Lolli Kordofaan keessatti gaggeeffame gar tokkoon buqqeensa uummataa asitti mul'atu kana hordofsiise. Humnootii waraana Sudaanii fi finciltoonni sochii bilisummaa uummata Sudaan kaabaa yookaan SPLM North waliigaltee dhukaasa dhaabinsaa cabsuudhaan loltoonni isaanii baatii waxabajjiif adoolessa guutuu haleellaa raawwachuu isaanii himate. SPLM garee sabaan nuubaa ta'an bara 1980 irraa eegalee Kordofaan keessatti socho'aa jiranidha. Akka ogeeyyiin jedhanitti gareen kun mootummaa Sudaan kan irra caalaansaa saba Arabaa ta'e waliin komii yeroo dheeraa kan qaban yoo ta'u diigamuu seeraa fi sirna waraanaa Sudaan keessatti uumameen fayyadamaa jira. Kaayyoon garee finciltoota kanaas uummata nuubaadhaaf bakka bu'ummaa siyaasaa dabalataa mirkaneessuudha. Samah Salman pireezidaantii waldaa Sudaan Ameerikaa keessatti barataniiti akkas jedhu. There had long been ethnic tensions between Khartoum, center of government, and Khartoum wiirtuu teessoo mootummaaf uummata gaarreen nuubaa yeroo dheeraaf moggaatti qabaman gidduutti yeroo dheeraaf wal dhibdee gosootaatu keessatti gaggeeffamaa ture. Dhuguma Kordofaan kibbaa gara waraanaatti harkifamu haala arguu danda'u mallurra jirra. Lolli humna waraanaa Sudaaniif SPLM gidduutti uumame lola Kordofaan keessaa gama tokko qofaa qaba. Haa ta'u malee ragaan piroojeektii odeeffannoo bakkaa fi taateewwan waldhabdee hidhannoo dhaabbata bu'aaf hin hojjenne kan waldhabdee addunyaa fageenyarraa hordofurraa argame akka agarsiisutti erga waraanni Sudaan baatee ebila keessa jalqabee as Kordofaan keessatti sababaa walitti bu'iinsaan lubbuu namoota 485 darbeera. Waldhabdee kanaan duraa yeroo wal fakkaataa ta'e keessatti nama 30 qofa kan ture yoo ta'u kunis dachaa 15 olitti dabalee jira. Akkasumas ragaan kun akka mul'isutti lubbuu namoota dabree keessaa tilmaamaan harki 80 walitti bu'iinsa waraana mootummaa Sudaaniif garee humnootii saffisaa gidduutti uumameen walqabatee kadu'an ta'uu danda'a. Kunis viidiyoo miidiyaalee hawaasaa irratti argameetu agarsiisaa jedhameera. Gareen humnootii saffisaa yookaan RSF Kordofaan keessatti maal galmaan ga'uuf yaalaa jira jedhamuun ka gaafataman ogeessi waa'ee Sudaan beekan tokko deebii kennaniin waan isaa ifa mitii jedhanii. That's a good question. Political ambitions in Darfur are clear. This is where land has been promised to RSF recruits from. Gaaffii gaariidha. Hawwiin siyaasaa Darfur keessatti mul'atu ifaadha. Kunis Afrikaa dhiyaa, Niger, Maalii, bakka biraarraa namoota RSF'n bobbaafamaniif bakka waadaatti galamedha. Lafti kun gariin loltoota RSF'if akkuma Darfur keessatti waadaa galame sana ta'uu danda'a. Garuu wanti ifa ta'e lammiilee giddugaleessaa ta'an kanneen kumaantamaan lakkaa'aman naannoo sana akka baqatan dirqisiifamaa jiru. Ji'a adoolessaa keessa tokkummaan mootummootaa Kordofaan keessa namoonni gara 8,000 ta'an biyya keessaa buqqa'uu isaanii ibseera. Meeqatu gara Sudaan kibbaatti akka baqate ragaan yeroo ammaa agarsiisu garuu hin jiru. Jaamiskoo Feella reefu Kordofaan irraa gara Sudaan kibbaatti dhufan isaanis akkas jedhu. Namoonni 16 gosa Dinkaa ka Sudaan kibbaa keessaa ajjeefaman argeera. Dhukaasa qaxxaamuraa kan humnoota mootummaatiin ajjeefaman. Kordofaan keessatti hokkarri yeroo jabaataa jiru kanatti yoom iddoo tureetti akka deebi'u akka hin beekne dubbata.